أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يا أبي جوجني نرى فتني أنا تسيدنا جتنا يادني نقول رأيجني قلبي سنداكني ربي قرامو نانا جمرمو دين الإسلام ما ونصرمو يا أبي جوجني وولي دامنا واسدي دامنا واحد زينا قلبي تنا فدا نران دغتنا دنياتي والارغون انجن زمولمو بالله وكجنين تلجينا كردو أدا دعا جنين دندين فددو أكدا فيروين كي يجيك فمو دين الإسلام ما ونزرمو وفتا كجنين جبه سيدي كرا أكديني ويا كان كنتو نسرا أكاي چولن دي كغرتي سبرين دبن نرا جدين جنتاتي والنها كنمو دين الإسلام ما ونزرمو دير فتح أبا وفي جلاجي سي غرا اول دبه هركا في بل سي ججبادو جنه أبا ججبه سي إيمانا كمال رحمن الرحيم دين الإسلام ما ونزرمو إبراهيم جافي ولا للبتي إمام ماني جرا قرب فولتي أكمين قرا جرا يا ربي كن المداباتي يا فتنا ربي يا نما كنمو يا أبي جوجدين فولك يا لالتي تدبدو قراتا فولان سجلا قرا لفا قد بيجيسا مرمكي يا دوبا جمدي قراسا جتي ربي كيا دبي أقوتمو إيقامو جام فولان قد دبل إبراهيم قرأو ددب أمله يا أبي جوجدين ددب دوتناله أما سولا بنا ميزي تايمو إجانا لاليني أجلالي نرى بالله وكجدين نانسي أفرا نجل قبتا مرميها مرمو دين الإسلام مان ونزرمو والرسماواتا ملايكا نبوه بنين سو الله تي رحماني تي جدا يا ربي أكنو فرمو ولا وقاهدو تيسان جنتاتي ملائكان ارقربي قد إبراهيمي كي جنن سلالو في ملئ سجبتي بتي هاسي هفو جنن كنو علمي كاتي بكا مجاكاتي هولانا كلامو دين الإسلام ما ونزرمو عورو دبا صديف جاتا مكجلو توكو نمني ويون نبرتيسي شي مفتاحا برات سغاليت يورابي حاكي منار رتلي ديكاشو نمني نغرغاري achi as media kanarratti bahe agara dubbatamu eegale malee achi dura kanarra faamii qabu hedduu jira ka callisee akkasumatti hafe kammoo ganaa osoo giriikii illee jala kaayanii ka'uu hin dandeenye bar namni eegama rakkufee gattare ka'uu hin danda'u an haga wayyoo qabu diqqoo agara isinii walitti bahe isin dubbise malee fufee mara gadi hin tarre hamilee akkasiitu nama kuffisa walii galatti nama hedduu walitti bahuuf afkiirraa siin walitti bahuun osoo online kanarratti hin bahini osoo hagas namni harkisee hin jedhini siinuu waliin agarru jechuudha. Si wal nama sagalee nama sanii wal qunnamuun ammoo waan waliin qunnaman hedduu barbaachisa. kanuma karan nu hambise jechuu barbaadeetti jedhuutti nuuf irraan hambise. Hayyee galatooma ustaaziin dadhabdaniire. Lakin dadhabne nama wahiitu gaaf tokko sheekii jedhanii ollaa waliin jirra warra jimmaatii isaan akkana nama suufiyyoota laafaa isaatii warra hin qabanii harree takkittii qabanii bishaan waraabataniitu masjida duubatti salaatee deebi'eetu harree ofii bobbaafata. Gaafa kaan ani farda wahii gurguruudhaaf bakka madrasaa qaraasuu farda qabadhee gabaatti ho'itan ka'e. Maali sheekii eessa deemtan naan jedhan gabaa deema farda kana gurguruu hedaa jedheen bareedaa fardi teessan tuni saggaarti osoo gabareen kenna bitate orruu dhagaluka irra keewwata galaluka irra keewwata bareedduudha fardi sun silaa gabareen keenya bitate gaariidha jedhe maali sheekii isin hoonarraan bittanii nan kolfamoo nan dhiisa maqaa koo sheekii jechuuf farda naa bitamoo maal abbaa kootii nan bita jedhe. Wanni waa irra ga'uu nama dhorgu waa hedduutu jira maran dubbatanii girgiraa kana waan jedhe dhageettanii girgiraa beeytu. Beekee girgiraa Kaayitaan itti arbitu beektu
Yaa girgiraan beekaa. dubartii manguddoolee jala kaayanii manguddoo dhiiraallee jala kaayanii girgiraa kana gaafatanii si girgiraa jaarsi uf jala si kaaya jaartiin uf jala si keetti haga nama ramaa namni akkana si amanee akkanatti uf jala si kaaya jennaan anumatu waan arge maran dubbanne ima cal'isa osoo aan waa hime lammata namni uf jalatti dandeebisu akkas taate waa'ee keessa baane keessarra mara himuun baay'ee ulfaata malee waa baay'ee jira jechuu barbaade. Dhugaadha wallaahi ustaazi isin ammatti kaasettiilee qopheessitan qabdanii barreessitanii harkaa qabdan kasilaa osoo humni argame dalaguu barbaaddan. Qajeelatti wallaahi. Hedduu harkaa qaba. Hedduu harkaa qaba. Qajeelatti inshaallah. Osoo ispoonsarri namni ispoonsarri argame isin waraabsitu argame. Kaasettiin kiyya waliigalatti garaagarummaan nama biraatiin qabu takka uf beeka takkitti na uf beeku. Jechi kiyya waan jecha rabbii fi jecha rasuula irraa godhe wanni tun nazmiidhaan weeddisa jedhee takkaan fudhan. Takka ammoo namarrallee ilaalee waan kana ammoo deebi'ee wanni an namarraa dhaga'ee nama waliin haasa'ee mari'adhallee jirtu. Nazmii fakkiirraa amma nazmii namni irraa haasa'u hedduu jira. Ta namni in dhagaya ta namni baasu ta an hima haa babal'attu gaduma dhiise beekaman. Bakki nanti waraabbii isii qoxxobeen jiru maaliifi ta manatti hafteeyyuu kun guddoo jira. Maal godhaa isii qoxxaba jedhee ofirraa dhiise baay'ee jira mumkin albama lama sadii jira ammallee. Haalli itti naan mijatin akkasumatti teettu. Maal inni haalli isin hin mijatin sun ustaazi? Obaara koon qabummaa gabroota rabbii hedduutu jira. Diyaaspooratu viidiyoo kana jala jira. Ameerikaa taa'ee, Kanaadaa taa'ee, Awustiraaliyaa taa'ee, biyyoota Arabaa keessa taa'ee nama daawwatutu jira. Namni rabbi rahmata godheef yookiin namni tokkoyyuu ispoonsara ta'ee waan kanaa waraabsisuu danda'a. Wallaaleetii biti barka isin gaafadhu baay'isee. Naa gala dhugaadha. Amma laal kanarratti waa baay'ee jira. Fakkiirraa amma si waliin haasa'uudhaaf wal arguudhaaf dura tokkoffaa mobaayila kana qabaachuu na barbaachisaa ture. Mobaayila kana namni naa bite Makkatal Mukarramaa jedha Muhammad Jamal jedhani ijoollee naannoo Gaasaraatii Hadaamaadhaa warri isaa. Isan naa bite mumkin as jala jiraachee na dhaga'uun mala. Isan naa bite jechuun achi dura namaa wal arguun baay'ee na dhibaa ture. Akkasuma mobaayila irra yoo tare namni wayita karaa deemu warra ofii kanaaf waan dhiisuu qaba. Warra qaba, beeksisa qaba, ijoollee daa'ima qaba, haadha manaa kun dadhabinni amma himu tana waan dhiisuuf qaba. Waan qabatee karaan deemu qaba. Waan bakka deemutti kafalu qaba. Waan kana ma'uunaa danda'uudhaaf hajjiin kitaabni arkaan islaamummaa keessaa hajjiin takka san keessa nama gartanii karaa deemsa wacii warraa danda'ee karaa deemsa uf danda'e irratti hajjiin wajjabdi. Akkuma hajjiin nama aanjaa dhabisan irraa kuftutti kiyyallee kufee lafa jira. Waliigalatti alhaasil haala qabeenyaati jechuudha. Wanni soso'uun nu dhorgeen deemuun maallaqa malee waan hin jiru. Galatooma naaf galaan isumarraa qulqulleeffataa deemuudhaaf ila waan kabiyyuu aga fedha yoo fahamillee qabaatan haasaa namaallee namarraallee fahamanii uummataafillee ifa gochuun gaariidha. Walumaa galatti warroonni nu galchettan dhiifama sagantaan kun sagantaa live showti. Nama birootti galchuu hin danda'u isaanumarraa gaafii gaafataa deemaa jira. Hoo carraa yaadaallee nu kennitan xumura irratti kan isinii kennu ta'a malee amma addaan kutee nama galchuu hin danda'u. Kan akkasin akkanaaf hubattanii intarviyuu irra jirra waan ta'eef. Kaasettii 2-3 waan ta'uudha waan jedhu naa kaastanii amma waan kana fakkeenyaaf namoonni ispoonsara ta'anii waan kana yoo akka isin gad hojjettan ka godhan yoo jiraate isin hojjetuuf qophiidha jechaadha. Gama keessanii qophiidha waan hundaanu. Qajeelatti haalatti itti mirqaana maaliifi umrii asiin dura waa'ee itti qabsaa'ee ture barreessaa ture san osoo qilleensarra oolee sagaleen kun gurra namaa seente ta akhiraatu jira ta gorsi diinii keessa jirutu jira ta waa'ee adda addaarraa namni irraa gorfamu jiraachuutu mala kana keessatti osoo gurra namaa geette gartanii wanni an barreesse akkuma barruutiin lafateetti keessattuu barruu kiyya hedduu namni qaraa jedhee yaadu maaliifi qubeen arabii duraanii beetanii akkatti warra amba duraanii san shawwadaa turre san keessatti baree yeroo san amma akka isaan nun qoranneef
nurraa nu qoratanii qubeen arabiidha jechoonni afaan oromooti. Ammallee barruun kiyya cufti isaa akkas amma fakkiirraa yoo isin garsiise kunoo fakkiirraa amma hin jira kun amma fakkiirraa kunniin qubeen arabeffa jechoonni afaan oromooti jechuu. Akkanatti barreessaa waan tureef kuni marti lafa keessa nashiidaalee qopheessitanirraa saka daqiiqaa takkitti waan jechuu dandeessanii fakkeenya hojiileetti qophooftanirraa waan affeeruu kan dandeessanirra. Ka amma eegana duratti qopheessumu. Ka of duratti qopheessu hedduu jechuu keessanii. Bareeda san osoo tanaayyuu finne san osoo ima dhaqqabna rakkoon qabu hedduu jira kaasettiin takka lamaa miti. Tanaa bara dheerina isaa osoo hin taane akkuma ka'umsaatitti namoonni waan kanallee ufafotti illee waan kana yoo rabbi rahmata nu godhe ispoonsara tokko arganne ispoonsara tokko arganne waan kana akka uummata gadi baafnuuf gochuu namni danda'u jiraachuu danda'a. Yoo hin danda'amne illee immoo inshaallah hawaasuma keenyatu jira waa hunda keessatti iyyuu an haqiiqatti sagaleen keessan kun yeroo inni jiru kana keessa dhaqqabamee dandeettii walaloo fi yeedaloo keessan kana wajjin osoo hawaasa biraan nuuf geettanii wallahi hedduu natti tolaa hedduu na gammachiisallee. Maaliif wanti kamuu fayyaaf nagaha yeroo jirtu kana waliin deema. Kaasettii dhuma keessa mee kan kana duraa irraa tokko nu affeeraatiin gaafii itti aanu isin gaafadhee gara goolaa baatitti deemna. Waa'ee kaasettii keessan kana ammoo kallattii tokko amma kennee kan gargar deemnu ta'a akka ofa fodda lagdanii jecha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sino zikadane Rahmanur Rahim. Sima zikadane Rahmanur Rahim. Jajjaban fenelle wasite botamu. Rakote nabaita rahmatiddimu. Dinan Islamu ma wa nasramu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah juduhu amana. Muballighu labdi nihayat al-muna. Faru Rabbi ganna silaman kebamu dinan Islam man wa nazaramu kisa Ibrahim yo kisa sibae eka umri nabba dibba faitae eka umri hada sagal tamagae ilman kanani se Rahmanur Rahim dinan Islam man wa nazaramu ilma argatu fa wana kajaba galgalan kennebi Rabbi mal dadaba dafee fi turule izuma ka'umu diinaan islaamummaan waan nazaramu yoo mucaan jabaate rakkoo warraa cufe rabbiin bira amriin jabaan itti dhufe jedheen ilmi kan kee na haa gorra'amu diiniin islaamummaan waan nazaramu mucaa kiyya jedheen billa wallee fuudhi fe'umallee fuudhi lagamina buuna hoolaa wahii rabbii sadakaa gorraana in sodaate mucaan kun hin adidina jecha rabbii diduun silaan dandayamu diiniin islaamummaan waan nazaramu sheeytaanni waswaatu gara haadhaa deeme mucaan keessi jala jedheen gorra'ame tokkichi kee jedheen sun galaafatame akkan gorra'amne jedheen osoo sitti himu mucaa jajjabaate naaf abbaa ergise Kaega sabare Rabbi kenanun badase malumati Rabbi malumatu Ibrahim gorra utikaze jecha shaytanati mu'minin dagamu hajara shaytana tahu yohubate a'udhu billahi jate ramagan fate sinna kenne Rabbi kiya yobudate sabri teti nonne tiya gutamu dinin islamu man wa nasaramu شيطاني حاضر ويتجبته في إسماعيل نكبه دربته يوم جلاله وفي الرملته وقرنا نتجنى وزتيمو بيتك ربك يكون سندمو بلا وفوام بلا شنباتمو ولا متزين نمني قرأمو Jalabadiya kan didi jalademu dinan Islamu man wa nazaramu ati shaytana jademu ja yo hubadle lalu Rabbi fa chole dudunati malu inu didudisi kutadde ke balu
anuuf kenne jedheen akka gorra'amu diiniin islaamummaan waan asaramu Ibrahim deebanii wayitaminaan buuse jecha rabbiin jedheen itti ifa baase ani si gorra'u jechuu itti ibse giddiitu na godhe waa jaaladheen deemu diinaan islaamummaan waan asaramu